Mata dureen waliin ilaallu giddugaleessa daataa isa jedhu ta'a. Xumura qabiyyee kanaa irratti maalummaa daataa ni ibsita. Foormulaa giddugaleessa daataa ni himta. Giddugaleessa daataa kennamee ni barbaadda jechuudha. Giddugaleessi maal isa jedhurraa yookaan giddugaleessi ida'ama lakkoofsota daataa keessa jiranii baay'ina lakkoofsota daataa keessatti kennamanii firuun kan argamudha yookiin shallagamudha jechuudha. Kunis giddugaleessa daataa nuuf kennamee barbaaduuf ida'ama lakkoofsota nuuf kennamanii deebisnee baay'ina lakkoofsota daataa sana keessa jiraniif hiruun argannaa jechuudha. Kanaaf giddugaleessi daataa ida'ama lakkoofsota daataa keessa jiranii hiruu baay'ina lakkoofsota daataa keessa jiranii sana ta'a jechuudha. Kanaaf giddugaleessi walqixataa ida'ama lakkoofsa kennamanii irra baay'ina lakkoofsa kennamanii ta'a jechuudha. Kunis giddugaleessa walqixataa ida'ama lakkoofsa kennamanii deebisnee baay'ina lakkoofsa kennamanii firuu. Fakkeenyaa ilaallu. Tokkoffaa giddugaleessa lakkoofsota 43, 82, 55, 44 fi 66 barbaadii jedha. Gaaficha nuuf kenname furmaata yeroo barbaannu jalqaba irratti ida'ama lakkoofsota kennamanii barbaannaa. Isaanis 43 ida'uu 82 ida'uu 55 ida'uu 44 ida'uu 66 hunda isaanii yeroo walitti daanu ida'amni isaanii 290 dhufa jechuudha. Lammaffaa irratti immoo baay'ina lakkoofsota kennamanii barbaanna. Isaanis baay'inni isaanii 5 ta'a jechuudha. Kanaaf giddugaleessi walqixataa ida'ama argame irra baay'ina isaanii ta'a jechuudha. Kana jechuun ida'ama arganne deebisnee baay'ina isaaniitiif hirra. Kanaaf giddugaleessi walqixataa ida'amni arganne 290 baay'inni isaa 5 290 kana 5 yoo hirru deebiin nuti argannu 58. Kanaaf 58 nuti argannu kuni giddugaleessa daaticha nuuf kennamee sana ta'a jechuudha. Mee amma immoo fakkeenya lammaffaa ilaallu. Innis giddugaleessi daataa kan daataa 1, 2, 3, 4 fi xaa yoo 3 ta'e gatiin xaa meeqa ta'a? As keessatti giddugaleessa nuuf kenne giddugaleessi daatichaa 3 daatawwan nuuf kenname keessaa gatii xaa barbaadii jedhe. Furmaata gatii xaa yeroo barbaannu jalqaba irratti tokkoffaa irratti jechuudha ida'ama lakkoofsota kennamanii isaanis 1 ida'uu 2 ida'uu 3 ida'uu 4 ida'uu xaa jedha. Tokkoon isaanii gaafa walitti daanu 10 ida'uu xaa arganna jechuudha. 1 hanga 4tti jira yeroo daanu 10 ta'a ida'uu xaa jenna. Lammaffaa irratti immoo baay'ina isaanii 1 hanga xaatti daataa nuuf kenname sana yeroo lakkoofnu baay'inni isaanii 5 ta'a jechuudha. Kanaaf giddugaleessi walqixataa ida'ama irra baay'inaa ta'a. Kennama kana keessatti giddugaleessa ni qabna, ida'ama ni qabna, baay'ina ni qabna. Kanaaf giddugaleessi nu qabnu 3 walqixa. Ida'amni keenya immoo 10 ida'uu xaa. Baay'inni keenya immoo deebisnee 5 arganne 5 irraa jechuudha. Walqixataa haa qaxxaamura gaafa baay'ifnu gatii xaa argachuu fi 3 baay'isuu 5 walqixa 10 ida'uu xaa jenna. 3 baay'isuu 5 15 walqixataa 10 ida'uu xaati. Xaa qubatti hambifachuu fi 10 kana gamanaa yoo dabarsinu 15 hir'isuu 10 walqixa xaa ta'a. Kanaaf 15 irraa yoo 10 hir'isnu 5 arganna walqixa xaa'idha. Kanaaf gatiin xaa nuti barbaannu 5 ta'a jechuudha. Mee amma immoo fakkeenya sadaffaa waliin ilaallu. Fakkeenyi sadaffaan bifa gabateetiin daataaf baay'ina wal bira nuuf kennamee daataan jalqabaa 15 baay'inni isaa 4, 25 baay'inni isaa 2, 10 baay'inni isaa 3, 20 baay'inni isaa 1. Isa kanaaf giddugaleessa daataa nuuf kennamee kana barbaadedha. Haala kamiin barbaaduu dandeenya waliin haa ilaallu.
Kanaaf furmaata isaatiif jalqaba irratti ida'ama tokkoon tokkoo lakkoofsota nuuf kennamanii barbaannaa. Kanas 15 afur waan jiruuf 15 baay'isuu 4 60 ta'a. 25 lamatu jira lamummaa yoo baay'ifne 50 ta'a. 10 baay'isuu 3 waan jiruuf 30 ta'a. 20 baay'isuu tokko waan jiruuf 20 ta'a. Dhumarratti hunda isaanii gaafa baay'ifne walitti ida'an 160 argannaa jechuudha. Kuni ida'ama lakkoofsota kennamanii san ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kan nuti barbaannu baay'ina lakkoofsota kennamaniiti. Isaanis sanis argachuuf maal goona? Baay'ina gabatee keessatti nuuf kenname san tokkoon tokkoo isaa walitti ida'ana. Kunis 4 ida'uu 2 ida'uu 3 ida'uu 1 yeroo walitti ida'an 10 jechuudha. Kanaaf baay'inni daataa nuuf kenname sun 10 ta'a jechuudha. Kanaaf giddugaleessi daatichaa walqixxaataa ida'ama argame irra baay'ina isaa ta'a jechuudha. Kunis giddugaleessa argachuudhaaf ida'ama arganne sana deebisnee baay'ina arganne kanaaf yoo hirree giddugaleessa daataa isa kana arganna jechuudha. Kanaaf giddugaleessi daatichaa walqixxaataa ida'ama argame. Ida'amni argamne 160 irraa baay'ina isaa jechuunis 10 argannee 10 jennaan. Sana booddee 160 10 gaafa hirru 16 nuti arganne kuni giddugaleessa daaticha nuuf kenname sana ta'a jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qabiyyee keenya irraatiin giddugaleessi maal akka ta'e giddugaleessi ida'ama lakkoofsota kennamanii deebisnee baay'ina isaatiif hiruu akka argannuu fi formulaan isaa immoo giddugaleessi walqixxaataa ida'ama lakkoofsa kennamee irraa baay'ina lakkoofsa kennameetiin argachuu akka dandeenyu tokkoon tokkoo isaa fakkeenya wajjin fudhachuun ilaallee jirra. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha.